Atleetiin Itoophiyaa gudaaf saggaa'ee uggura qoricha sammuu nama hadochuutiin ji'a afuriif dirree atileetiksii irraa akka fagaattu murteeffamuun dhaga'ame. Paartiin Izeemaa guyyaarraa ibsa baaseen TPLF waliigaltee nagaa Piriitooriyaa cabsuurraa hanga buqqaatonni qe'eetti akka hin deebine dhoorkutti waan taasisaniif TPLF irratti tarkaanfiin sirreeffamaa akka fudhatamu gaafate. Ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed akka hooggantoota Afrikaatti beekamtiin addaa kennamuuf jiraachuun dhaga'ame. Daawwattootaa fi hordoftoota Hegeree Miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti sina dhaqqabu kanneen amma isinitti himne hangafoota Hegeree Miidiyaati amma bal'ina oduuttaansi. Atleetiin Itoophiyaa atleet gudaaf saggaa'ee hiree uggura qoricha sammuu nama hadochuutiin ji'a afuriif dirree atileetiksii addunyaarraa akka fagaattu murteeffamuun dhaga'ame. Shaampiyoonaa addunyaa yeroo lamataan taate atleetiin Itoophiyaa gudaaf himannaa qoricha sammuu nama hadochuu fayyadamuudhaan erga himatamtee booda atleet gudaaf saggaa'ee dorgommiirraa fagaachuun murteeffame. Atleet gudaaf saggaa'ee dorgommiirraa dhorkamuun erga qoratamteen booda uggura qoricha sammuu nama hadochuutiin ji'oota afuriif itti murteeffamuun dhaga'ame. Atleetiin Itoophiyaa waggaa 29 shaampiyoonaa addunyaa meetira 5,000 dubartoota kan bara 2022 akkasumallee meetira 10,000 kan bara 2023 meedaaliyaa warqee argatte gudaaf saggaa'ee Olompikii Tookiyoo kan bara 2020 irratti immoo meedaaliyaa naasii argachuun beekamti. Atleet gudaaf saggaa'ee qoricha atleetiin akka hin fayyadamne dhorkamu qoricha sammuu nama hadochuu fayyadamuudhaan yeroo garaagaraatti qorannaan irratti taasifameen qorannaan tun erga mirkanaa'uutiin booda dirree atileetiksii addunyaarraa akka fagaattu murteen dabarfame. Paartiin lammiilee Itoophiyaa haqaa fi hawaasummaa jedhamu yookaan paartiin Izeemaa ibsa guyyaarraa baasee rakkoolee siyaasaa biyyattii keessa jiran irratti marii hunda hammatee fi adeemsa siyaasaa seera qabeessa ta'een alatti furmaata waraa argachuun akka hin danda'amne ibse. Paartiin kun ibsa kana keessatti haala siyaasaa biyyaalessaa keessumattuu kan mootummaa federaalaa fi TPLF jidduu jirutti uumamaa jiru irratti yaada kennuudhaan garaagarummaa siyaasaa gara walitti bu'iinsaa fi waraanatti jijjiiruun bu'aan akka hin jirre akeekkachiise. Naannoo Tigraay waraana baatii onkololeessaa bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti eegaluudhaan dhiittaawwan mirga namummaa hanga dhiittaawwan mirga dimokiraasii akkasumallee waliigaltee nagaa Piriitooriyaa 22 bara 2022 mallattoo irratti irra deddeebiidhaan TPLF waan cabsiteef kanaafis ammoo buqqaatonni gara qe'ee isaaniitti akka hin deebine waan dhorkiteef paartii kanarratti adabbiin cimaan fudhatamu akka qabu paartiin Izeemaa kun guyyaarraa ibsa baaseen mootummaa Itoophiyaa gaafate. Datti dabaluudhaan mootummaan paartiilee siyaasaatii fi hawaasa waliigala wajjin ta'uudhaan nageenya biyyaalessaa mirkaneessuun murteessaa akka ta'e ibsuudhaan dargaggoonni biyya keessatti rakkoo siyaasaa keessatti hirmaachaa jiran gara sochii misoomaa hojii uumuu fi ijaarsa biyyatti deebi'uu akka qabanis paartiin Izeemaadhaa yaamicha dhiyeesse. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed akka hooggantoota Afrikaatti beekamtiin addaa kennamuuf akka jirtutti himame. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waltajjii hooggansaaf daldala Afrikaa gurguddoo dhibbata irratti beekamtii argachuuf akka jiru himame. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed beekamtii kana kan argatu waltajjii hooggansaaf daldala Afrikaa beekamoo kan bara 2026 biyya Morookoo magaalaa Maraakaashitti taasifamtu irratti akka ta'etu himame. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dabalatee pirezidaantii Zaambiyaa Hakainde Hichilema fi dura teessuu Komishinii Gamtaa Afrikaa duraanii Dr. Nkosi Dlamini Zuma hooggantootaa fi namoota dhuunfaa Afrikaa beekamoo waltajjii tanarratti hirmaatan kan hammatu ta'uun ibsame. Akka qopheessitoonni sagantaa tanaa ibsanitti hirmaannaa fi fedhiin hooggantoota abbootii qabeenyaa dippiloomaatotaa fi jijjiirama fiduuf kanneen hojjetan dabalaa dhufuun ibsaa hordofuudhaan waltajjiin tun Morookoo magaalaa Maraakaashitti waxabajjii 19 hanga waxabajjii 21 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan gaggeeffamtu hoggaatu. Gabaasa kanaan dura irratti hundaa'uudhaan ammoo Deutsche Welle afaan Ingiliffaa akka gabaasetti waltajjii waggaatuun dhaabbata nageenyaa fi deeggarsa Daavadaan yookaan Daavadaan Peace and Advocacy Foundation fi miseensota nageenya Afrikaa beekamoo dhibbata akka waliin qindoomuun akka qophooytus gabaafame. Waltajjiin ga'umsa yookaan dandeettii addaa kabajuuf uumama halaqa haarawaa yookaan innovation babal'isuuf guddina diinagdee fiduu fi akkasumallee michoomsa daangaa cimsuu fi hariiroo idil addunyaa cimsuu irratti hooggantoota Afrikaa ciccimoo jaaman keessaa Ministeerri muummee Itoophiyaa tokko ta'uun beekamtiin addaa kan kennamtuuf ta'uun ibsame. President Hakainde Hichilema will congregate with worshippers at Solwezi Airport Seventh-day Adventist